Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Sirumaa hin kakatinaa. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu, miseensi waldaa keenyaa akkasumas miseensi koree waldaa keenyaa biyya keessaas kutaa biyyoota garaa garaattis argamtan hundumti keessan akkam bultanii, akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiisee fayyisaa keenyaa Yesus Kiristoosiitiif galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam waada kakuu haraaraa. Maqaa isaa gaafa waamnu ishiis kan hin daganne yeroo hunduma maqaan ishii kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni, wareegamtoonni, toloonni, qulqulloonni, raajonni akkuma aangoo fi aaboo isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Kun torbeetti guyyaa sanbata duraa kan isiniif dhiyaatu qophii gorsa abbummaati. Gooftaan keenya nu gidduutti argamee akka nu gorsu, akka nu barsiisu, jecha isaa dhageenyee waan hamaa irraa deebinee gaabbii gallee firii 30, 60, 100 buufannee amantii keenya tawaahidootiin cimnee akka deddeebinuu gooftaan keenya uumaan keenya nu haa gargaaru. Barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha, beekaan Waaqayyoodha. Namni beekaa miti, namni gorsaa miti. Gooftaan keenya hunduma keenya akka nu gorsuu fi karaa isa sirriitti akka nu deebisu jecha isaa dhageenyee akka ittiin jiraannu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana gorsa abbummaa kan waliitiin taasifannu Wangeelaa Qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 5:34 kaasnee dubbii sagalee Waaqayyoo barraa'ee jiru waliitiin ni ilaalla. Akkana jedha, ani garuu isiniinan jedha, sirumayyuu hin kakatinaa. Samiidhaanis yoo ta'e teessoo isaa waan taateef, lafaanis yoo ta'e bakka ejjannaa miilla isaa waan taateef sirumaa hin kakatinaa jedha. Haa ta'u malee maatiiwwan Waaqayyoo dhugaadhaan kakachuun hin danda'amaa laata kan jedhu akka laalluufidha. Yeroo baay'ee kiristaanni maqaa qulqullootaatiin, maqaa raajotaatiin, maqaa Waaqayyootiin yaada garaa garaa irratti ni kakataa. Namoonni baay'een ni kakatu. Haa ta'u malee dhugaadhaan kakachuun hin danda'amu kan jedhu akka hubannuudhaaf maalummaa kakaan akka hin barbaachisne ni ilaalla jechaadha. Seera Lewwotaa boqonnaa 19:12 gubbaa irratti akkas jedha, maqaa kootiin sobaan hin kakatinaa. Maqaa Waaqa keessanis callistanii hin xureessinaa. Anis Waaqayyo keessanii jechuudhaan seera Lewwotaa boqonnaa 19:12 gubbaa irratti qulqullichi Museen ni dubbata. Akkuma beekamu maqaa kootiin sobaan hin kakatinaa gaafa jedhu dhugaadhaan kakadhaa jechuu isaa miti. Irra caalaatti maqaa Waaqayyoo irra caalaatti sobaan kakachuun kan dhugaa caalaa waan nu gaafachiisuudhaaf jechaadha. Maqaa Waaqa keessanii callistanii hin xureessinaa. Anis Waaqa keessan, fayyisaa keessanidha jedha. Inni biraan macaafa Iyyaasuu ilma Nawwee boqonnaa 23:7 irratti akkas jedha, isin gidduutti gara warra hafanii gara isaan kanaatti gara ahizaabotaatti hin seeninaa. Waaqolii tolfamaa isaanii hin waaqessinaa. Maqaa isaas hin waaminaa. Maqaa isaaniitiinis hin kakatinaa. Hin waaqessinaa. Isaaniifis hin sagadinaa jechuudhaan qulqullichi Iyyaasuun ilmi Nawwee jecha kana, dubbii kana ni dubbata. Inni biraan raajii Hoosee boqonnaa 4:15 gubbaa irratti, yaa Israa'el, ati yoo sagaagalte Yihuudaan immoo hin miidhin,
isinis immoo gara gilgalaatti hin seeninaa, gara mana isaaniittis hin ba'inaa, yookiin immoo Waaqa jiraataa jettanii hin kakatinaa jedha. Amma ilaalaa kan jirru waa'ee kakaati. Kakuu jechuun yookiin immoo namoonni namootaatiif yeroo kakatan ni agarra. Namoonni baay'een sababa gaa'ilaatiif walii kakachuu danda'u. Namoonni baay'een sababa qarshiitiif walii kakachuu danda'u. Namoonni baay'een yaada garaa garaatiif walii kakachuu danda'u. Haa ta'u malee meeqan keenyatu waadaa kana, meeqan keenyatu kakuu kana, meeqan keenyatu waan waadaa galle kana eega kan jedhu gaafa ilaallu, namoonni baay'een waadaa ni galu, ni kakatu, kakaa isaanii yookiin immoo waadaa isaanii sana eeganii. Manni kiristaanaa isa kan akkamitti ilaalti? Jalqaba waan tokko irratti walii galuudhaaf walii kakachuun barbaachisaa akka hin taane, erga kakanneen booda immoo kakaa kana eeguun barbaachisaa akka ta'edha. Ijoolleen baay'een, shamarroonni baay'een dhimma gaa'ilaatiif gara fuulduraatti bultoo ijaarrachuudhaaf, guyyaa gaa'ilaa sana waliin jiraachuudhaaf akka wal hin ganneef walii kakatu. Inni kun seera kana ni cimsamoo seera kana ni balleessaa kan jedhu beekuun hubachuun barbaachisaadha. Namoonni hedduun walii kakatanii waadaa isaanii sana eegani. Namoonni baay'een ni kakatu, waan kakatan sana garuu eeguu hin danda'ani. Amma garuu wangeelli keenya, amma garuu kiristaanni callisee hin kakatu, kiristaanni sobaanis hin kakatu, kiristaanni dhugaadhaanis hin kakatu. Maal gochuu qaba? Dhugaadhaan kakachuun ni danda'amaayii kan jedhu gaaffiin ka'uu danda'a. Siruma hin kakatinaa erga jedhameeti, sobaan hin kakatinaa erga jedhameeti, dhugaan yoo kakanne yoo rakkoo maalii qaba kan jedhu waliitiin akka ilaalluudhaafi. Egaa qulqullichi Maatiyoos, wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:34 gubbaa irratti akkas jedhee dubbateera. Ani 29 kaasetan dubbii sagalee Waaqayyoo jiru waliitiin laallaa. Isinis warreen kitaaba qabdan, macaafa qulqulluu of cinaatii qabdan ilaaluu dandeessu. Akkana jedha. Ani garuu isiniinan jedha. Ani garuu isiniinan jedha. 33 kaasnee gaafa ilaallu wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:33 kaasnee gaafa ilaallu, ani immoo warra durseen sobaatiin hin kakatiin, haa ta'u malee kakaan keessan gooftaadhaaf kennaa akka jedhame dhageessaniittu. Ani garuu isiniinan jedha, siruma hin kakatinaa, samiidhaanis yoo ta'u sirumaadha. Ammas irratti hubachuu kan qabnu, dhugaadhaanis sobaanis kakachuun akka hin danda'amne maal gochuu qabna wal amanuudhaaf kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Ani garuu isiniinan jedha, siruma hin kakatinaa, samiidhaanis hin ta'u teessoo isaa waan taateef, biyya lafaanis hin ta'u bakka ejjennoo luka isaa waan taateedhaaf, Yerusaalemiidhaanis hin ta'u magaalaa mootichaa waan taateedhaaf, mataa keetinis hin ta'u tokkollee, rifeensa mataa kee tokkollee adii gurraacha taasisuu wanta hin dandeenyedhaaf. Haa ta'u malee jechi keessan eeyyanii yoo ta'e eeyyan jedhaa, miti yoo ta'e immoo miti jedhaa. Kanarra kan darbe, kana keessaa kan ba'e inni hamaadha jechuudhaan gooftaan keenya, qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos jala muree lafaanis samiidhaanis ergamootaanis qulqullootaanis wareegamtootaanis kakachuu akka hin qabne nutti hima. Haa ta'u malee maqaa qulqullootaatiin, maqaa maaramii, maqaa ergamootaa, maqaa tolootaa, maqaa raajotaa waamuu dhiisuun kabajuu dhiisuudhaa kan jedhudha. Beekuu kan qabnu isaan laphee keenya keessa, haati keenya jaalalli ishee laphee keenya keessa, jaalalli fannoo
jaalalli gooftaa keenya, jaalalli qulqullootaa, jaalalli ergamootaa laphee keenya keessa jira. Garuu maqaa isaaniin kakachuu dhiisuun, namni akka nu amanuuf maaramii waan jaalannuuf isheedhaan kakachuun, namni akka nu amanuuf waaqayyoon waan jaalannuuf waaqayyoon kakachuun tasuma kiristaana biratti kan dhorkamee fi kan magganame yookiin immoo kan awwaggazamedha jechaadha. Kanaaf siruma hin kakatinaa jedha qulqullichi Yaaqoob. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 5:12 gubbaa irratti akkas jedha: hunduma duratti yaa obboloota koo, samiidhaanis yoo ta'e, biyya lafaanis yoo ta'e, kakaa biraadhaanis yoo ta'e, maalumaanuu hin kakatinaa. Haa ta'u malee murtoo gaditti akka hin kufneef dubbiin keessan, yaadni keessan, jechi keessan eeyyeen yookiin immoo lakki haa ta'u malee hin kakatinaa jedha. Dubbiin keessan dhugaadha. Dhugaa yoo ta'e dhugaa jedhaa. Soba yoo ta'e soba jedhaa. Miti yoo ta'e immoo miti jedhaa malee qulqullootaanis, ergamootaanis, wareegamtootaanis, raajotaanis waanuma kamiiniyyuu hin kakatinaa jedha. Afaan keenya waan bareedhaaf, namoonni baay'een yoo kakanneef malee waan nun amanneedhaaf, dhugaa isaa waan hin beekneedhaaf ni kakatu. Kana bira darbee namoonni tokko tokko kakaadhaaf walamantoof jedhanii karaa mana murtee murteessanii akka aadaatti walii qulqullaa'aa. Namoonni yeroo isaan waan tokko wal ganan, waan tokko yeroo isaan wal kaadan, namoonni gara mana kiristaanaatti jarreen kana fidanii akka isaan waliif amananiif, akka isaan waliif kakataniif ni taasisu. Warri kakachiisus, warri kakatus isaan abaaramaadha. Namoonni baay'een fannoo qabatanii, eeboo qabatanii, sibiila ciniinanii, lafee qabatanii, lafee ciniinanii akka lafee kanaatti naa goggogsu jechuudhaan, akka muka kanaatti naa gogsu jechuudhaan kakaa hin barbaachisne manni amantaa keenya akka kaksiistu, akka fannoo kanaatti naa u'uru jechuudhaan harka isaanii fannoo irra kaa'anii akka barrii kanaatti na banee naa cufu jedhanii mana amantaa bananii yeroo cufanii kakatan ni agarra. Saba Waaqayyo, kun gaarii miti. Kun dhorkamaadha. Kun magganamuu yookiin immoo akka mana seera mana amantaa keenyaatti kan dhorkamedha. Jechi keessan dhugaa yoo ta'e dhugaa jedhaa. Soba yoo ta'e immoo soba jedhaa malee teessoo isaatiin, Yerusaalemiin, samiidhaan, lafaan, qulqullootaan, ergamootaan hin kakatinaa jedha. Kiristaanni maal jechuu qaba? Dhugaadha yoo ta'e dhugaa jechuu qaba. Soba yoo ta'e soba jechuu qaba. Gaa'ilaaf warri waliif kakatan dhugaadha, si faana jiraachuuf fedha koodha, dhugaadha, ishee faana jiraachuuf fedha koodha jedhanii dhugaa isaanii Waaqayyo fuulduratti kennuu qabu malee callisanii kakachuun dhorkaadha. Kanaaf qulqullichi Yaaqoob hunduma duratti yaa obboloota koo, samiidhaanis yoo ta'e, biyya lafaanis yoo ta'e hin kakatinaa. Haa ta'u malee murtoo gaditti akka hin kufneedhaaf, murtoo irratti akka hin kufneedhaaf dubbiin keessan eeyyeen yoo ta'e eeyyeen haa ta'u, lakki yoo ta'e immoo lakki haa ta'u malee siruma hin kakatinaa. Siruma hin kakatinaa. Guyyaa har'aa kana waa'ee kakaa wal qabsiisee sobaanis dhugaanis kakachuun hin danda'amu. Mana amantaan qulqullootaan ergamootaan kakachuun hin danda'amu. Dhugaadha yoo ta'e dhugaa, sobadha yoo ta'e soba jennee akka deddeebinu Waaqayyoon nu gargaaru. Gaa'ilaafis, qarshiidhaafis, walamantoodhaafis waan kamiifiyyuu kakachuun eeyyamamaa miti. Tole yoo jettan, yoo ajajamtan eebba Waaqayyoo nyaattu, yoo diddan garuu seefiin Waaqayyoo isin nyaata jedha. Seefii Waaqayyootiin nyaatamurraa Waaqayyoon nu haa baraaru. Gorsa har'aatiin firii 30-60 dhibba buufanne amantii keenyaan cimne akka deddeebinu gooftaan keenya nu gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma torbeettaanutti Waaqayyoon hunda keenya duukaa haa ta'u.